Dr. Teessoo baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdee baga jiraattetille. Tole Dr. Teessoo Jawaar gadi ba'ee konkolaataan hallayyaa seenee gommaan isaa lama already seeneera lama bakkee jira ol gotatuu qabnaa jedhee. I think fakkeenyi Jawaar fudhate kuni Empire Itoophiyaa kufteetti otoo isheen kufiin kaasuu qabnaa isa jedhu natti fakkaata. Ani garuu akka nama xiinxalee ilaaluu tokkotti konkolaataa Jawaar fakkeenya godhatee fudhatu kuni otoo Abiyyi aangootti hin dhufiin kan ture malee amma Abiyyi edda aangoorra bahee konkolaataan sun already qile keessa akka buutetti ilaalan. Maaliifi Empire Itoophiyaa kuni walitti deebitee wal faana jiraachuu hin dandeessu. Uummanni Oromoo, uummanni Tigree waan hedduu irratti raawwatee aangoorraa bu'ee. Amma immoo warri ammaa kun immoo sunuma isaayyuu Oromoo lafarraa balleessinaa qurxummii balleessuuf galaana gogsuu qabnaa jedhanii galaana jechuun isaanii egaa uummata Oromooti. Qurxummii jechuun immoo adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo jechuu isaaniiti. Egaa Empire kana nagaa gochuuf warra si balleessuuf sitti aggaammate kana wajjin nagaa buuftee jiraachuu qabdaa jechuudha. Akkamitti ilaalta konkolaataa Jawaar kana Dr. Teessoo? Atoobisiin qileerraa gadi rarra'e kuni atoobisiin suni nama baateetu deema qileerraa gadi rarra'eera haa jennu kufuuf jennaa haa jennu maaltu qabee gararra'uuf ta'ee inni jedhu teeknikaalii meekaanikaalii ilaamuutu irra jira. Maaltu ta'ee karaan sun akkamiin dabee qileetti nama geesse karaan sun irra maaltu ture wanni suni baasiin suni akkamiin qilee sanarra ga'eedha. Nama baay'ee fixeetu qilee irra ga'emoo nama qabeenya namaa hundumaa irra deeme beeka irra deeme achi qilee sanarraan ga'emoo lafatu jalaa cite otoo namichi hin beekin unforeseen conditionidha kan jedhu sana ilaalla jechuudha. Akka koofotoo ta'e jechuudha. Yoo beekaa shofeeriin suni namarra deemaa qabeenya namaarra deemaa fagootti maayilii 100 dura itti himamee maayilii 500 dura lakki karaan kun humni isaa qileerti nama geessa jedhamee didamee didee achirra deemee nama fixee achi geera ta'e shofeeriin sunis baasiin sunis dhufee lammata nagaadhaan fe'ee ummataafis baasii nagaa ta'ee shofeerichi sunis sammuu nagaa qabaatee lammaffaa deebi'ee shofeera ta'uu hin danda'u jechuudha. Dr. Teessoo asirratti dammaan qabe afaan kee konkolaataan suni qile gaafa bu'u nama du'a miti. Namarra oofaa deemeeraa haa jennu karaarraa bahe karaa isaaf tolfame dhiisee gara qileetti deeme karaa deemu malee dhiisee qabeenya namaarra mana namaarra dhala namaarra deemee achi gayaa jennu. Sirriidha qo'ela maal seete konkolaataan suni qile hin buune taanaan namni hin duune jechuudha. Garuu namoonni 100 qalamanii ajjeefamanii gubatanii manni irratti gubatee qabeenyi saabame suni konkolaataan sun manca'eera jechuudha. Nama isa atoobisii keessa jiru ilaale malee Jawaar isa atoobisiin irra deeme sanan ilaale isa nama cafallaqee jaarsa Oromoo salphisee qe'ee Oromoo salphisee qotisa Oromoo midhaan Oromoo irra kichuu Oromoo irra deemee achi ga'ee sanan argine. Sirriidha. Karaan sun qileen sanarratti rarra'uun sun voluntarily waan ta'e moo unknowingly waan ta'edha waan unforeseen ta'edha rakkina tasa mul'ate moo beekaa ta'e jedhanii pilaan godhanii achirra deemsa sinninaan sin jedha. Sirri. Isa sanatu malee namni achi keessa jiru fayyeera nama miiliyoona 5 fixxee nama 50 achi keessa jiru yoo baraarte sammuuyyuu hin qabdu. Atoobisiin suni bahee deemee erga nama kuma meeqa fixee miiliyoona meeqa fixee qabeenya miiliyoona meeqa fixee inni sun achirraa hafee maarsii godhame. Yoo shofeeriin sun achirraa bahee shofeerii sana itti gaafatama qabaa seeraan itti gaafatamaa jechuudha. Sirriidha. Itoophiyaan hin kufne jechuun Jawaar hin duune yookiin Abiyyi hin duune jechuu miti.
ilmaan Oromoo ta'es, ilmaan warri kaanii Gumuz ta'es, Tigree ta'es, Amaara ta'es du'e jennaan Itoophiyaa isheen jedhamtu sun miidhamte jechuudha mitiire. Garuu ilmaan Oromoo hedduu otoo carabamanii, ilmaan Gumuz otoo gubatanii, warri kaanis akkasuma balaan gurguddaa otoo saba keenya irratti miidhamni gurguddaa kana hin jedhamne otoo ga'aa jiru, konkolaataan ammallee boolla hin seenne jedhanii imaajin gochuun kuni akka ilaalcha kootti doofummaa isa guddaa jechuudha. Maaliifi yoo uummata Oromoo ilaalte viidiyoo adda addaa argineerra. Oromoon gidal, gaallaan gidal jedhanii otoo isaan aadatanii. Oromoon tokko yoo Amaara tokko ajjeeste 100 ajjeefna jedhanii otoo aadataa turanii. Akkasuma Gumuzillee akkas otoo jechaa turanii. Gadi ba'anii as Washington DC'tti Oromoo ajjeesna. Faannoo jechuun Itoophiyaa jechuudha. Itoophiyaa jechuun Ortodoks jechuudha. Ortodoks jechuun Itoophiyaa jechuudha. Afaan Amaaraa balleessaa akka jiran otoo arginu. Afaan Oromiffii Finfinnee keessatti akka hin dubbamne akka orkamaa otoo arginu. Kana biraan kaarikulamii afaan Oromoo lafarraa balleessaa otoo jiranii. Oromiyaa kan jedhamtu maappii ishee balleessina otoo jedhanii. Jala kana wajjiniin araaramne impaayera Itoophiyaa nagaa goone jechuun abjuudha moo maalidha? Nooleejii saayinsii addaa qabu jirru. Jawaar faaf kan isa fakkaata. Mee gara araaraa gara nagaa buusnaa kanattan sii deebi'ame. Inni dura homaa miti. Warri hidhamee hiikame kun jechuun abbaan fe'e dhalli Oromoo hidhamaa baheera hamma yoonaatti ni hiikama. Inni kaan achumaan hafa, inni kaan qubarraa ciranii, qeensarraa ciranii warri fixan jiru. Warri dhuman jiru achuma keessatti mana hidhaa keessatti. Warri miilli irraa ciramee galan jiru. Kuni har'a jalqabame miti. Mootummaa kanaan jalqabame miti. Kanumaan lafa butachaa isa kaan hidhanii isa kaan maal godhanii akkasittiin lafa butachaa dhufeera jechuudha. Ani isa miti waanan dubbachuu barbaade. Ilmaan Oromoo warri hidhame hiikamuun isaanii qabsoo Oromoof gaaffiin deebi'e jechuudha moo akkamidha waansa? Mee kanarratti dubbiin adeemu. Jawaar hidhamee hiikame. Jawaartu hiikame malee Jawaariif nama tokko. Jawaartu hiikame malee qabsoon sun wannin sun gaaffiin uummanni Oromoo lafaa kaase sun achuma jira namni tuqan jiru. Sirriidha. Jawaar yaada isaa dhiisee yeroo hundumaa Jawaar miti ani asirratti quba qabu waan barbaadu nama tokko irratti qofaa miti. Namni baay'een Oromoon kun biyya keenya nagaa buusnaa araara goonaa maali jedhotuma du'u ufii isaa nagaa sana kan booresse Oromoo miti. Kan hidhaa sana fide nama hidhu Oromoo miti. Kan biyya salphisu Oromoo miti. Kan tokkummaa biyya sana diigaa jiru Oromoo miti. Kan diigaa jiru isaanidha. Kan nama hidhaa jiru araaraan si'amee ganamne waraanni keenya si'amee mooraatti darbatame waraanni keenya si'amee dhumeera. Rasaasaan sun miidhaan maaliin biyyarraa irratti duulame waraanni Oromoo kun isa eenyu keessaa dhalatan ijoolleen kun waraanni kun irratti duulame uummanni kun irratti duulame amma isa uummanni irratti duulamu miti boqqolloo jilban geenye boqqolloo biqilee jilban geenye wabootu itti galuufi jedhaniitu haamaa jiru amma carabaa jiru kichuu dhala Oromoollee akkasidha. Qabeenya Oromoollee akkasitti gubachaa jira. Manni Oromoo gubachaa jira. Haati Oromoo mucaan kee bosona galee mucaa kee fidi jedhaniitu tumanii salphisaa jiru. Abbaan jaartiin Oromoo nama dargaggeessa qawwee baatee deema. Nama qawwee baatee dhufe maaliif bulchite maaliif nyaata nyaachifte jedhaniitu si'onni nama keenya salphisaa jiru. Wayi silaa akkam goota nama qawwee qabatee deema. Hin dhowwatta na nyaachisi yoo jedhee sitti dhufe inni si ajjeesa akkamittiin ati wanni jechuu jirtu. Saana miti dubbiin hin jiru. Hayyee haa ta'u ammoo araarri sun akka hin taane dura dabarsine ilmaan Oromootti saba Oromootti himnee jira. Araarri kun ta'uudhaaf tokko araara warra walqixa ta'anii gidduutti ta'uutu irra jira jechuudha. Walqixa ta'uu jechuun maalidha? Humnaa walqixa ta'anii seerri walqixaa lachuufu bakka lamatti ilaalee humni waraanaa niwutiraal ta'ee hundinuu qawwee lafa kaa'anii iddoo jiranitti jechuudha. Qawwee lafa kaa'uun piraaktikaalii miti.
inni qawwee qabatee jiru suni hundumayyuu baalaansii godhee eegee jechuudha. Haalli akkasii biyya keenya keessa jira hin jiru. Qawwee lafa 91 akkas haalli akkasii jira ture hin jiru. qawwee lafa kaa'uun immoo Jawaar fa'aaf Baqqalaan fa'aa yaalanii turan miti. Gar tokkodha inni qawwee lafa kaa'uun ni jedhu 91ttis unumatu hiikkate inni dheengaddaa sunis unumatu hiikkachiisanii. Ammallee karaa nagaa inni jedhu suni qabsoon karaa nagaa jechuun enforcing power, policing powerii mootummaa dagachuun jechuun stupidity guddaa. Policing powerii namni mootummaan waraanni harka jiru, mootummaan security'n harka jiru, mootummaan policing force harka jiru, liyyuu milishaa jedhanii maal jedhanii warri harka jiru isa wajjiniin dhaqxee deebitee kufaatii Hayilee Fidaarraa nuun galu taanaan kufaatii wanni Leencoo Lataarraa obbo Leencoo fa'aa gaafa 1991 ittiin galanii namni keenya dhume sanarraa nuun galu taanaan isa amma Jawaar fa'aa fi obbo Baqqalaan fa'aa kuni godhan irraa nuun galu taanaan beezikaalii rakkina qabnaa jechuudha. Hinumaayyuu namumti Oromooyyuu namni lammaffaa nama kaleessa obboleessa kee ajjeese nama har'a kee ajjeesaa jiru wajjiniin nan araarama jettee nama obboleessa tokko miti obboleessa 99 kuma meeqa sirraa ajjeese qe'ee salphisee Oromoo salphisee saame sangaa harqoota keessa jiru irraa hiikanii qalanii jechuudha. Sangaa tokkitti qabu dhaqanii irraa qalanii nyaatanii ummata amma kana salphisanii nyaatanii dhaqnee itti araaramna jedhaniyyuu inni itti araaramna jedhe sunu inni yakka hojjete sun si amanaa hin amanu. Gowwummaa doofummaa dhumti ragaan yoo sammuun Oromoo kun nagaadha hin ta'uu ta'e ummata dabaa kana yoo nama dogoggoraan deemu kana yoo dhaggeeffata ta'e rakkinni jiru ummata Oromoo biradha jechuudha. Ummanni Oromoo bilisummaanuun ta'uufi jechuudha yoo akkas ta'e jechuudha. Namni yakka hojjete kaleessas har'as akkasuma deebi'ee ajandaa biraatiin takka sooshaalizimii jedhee dhufa takka dimokiraasii jedhee dhufa takka immoo kunoo biyya tasgabbeessina maalii jedha. Sirumaafuu gaafa ummanni qabsoo qabsaa'u sana tasgabbaa namni jedhe liidarii naa ta'a jedhe hin ilaala yoo ta'e Oromoon mataan isaa doofaadha bilisummaan hin ta'uufi gadadoo ta'aafi. Waan yaadachiifte Dr. Teesso. Qeerroo bilisoomne irra mitiire jedhamee gaafatamaa ture. Bilisa baasaa hin barbaannu bilisa eegaa barbaanne jedhamaa turre. Qabsoon keenya bilisummaadhaan goolabameera jechaa turre. Namicha Jaalmarroo jedhamu kana hin barbaannu kanaa booda nuti waraana bosona keessa caakkaa keessa ciisu hin barbaannu jedhamaa turre. Achi booda isumayyuu qabanii shabashabanii waggaa tokko hidhanii itti taphatanii gadi baanaan ammas jaruma kanaaf tumsuu jalqabe. Maal jechuudha namichi kun sammuu hin qabu moo maalidha kaayyoonsa? Probably jechoota hin taane adda bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irratti afaan banaa waan tureef arrabsaa waan tureef cabee hin ka'u kanaa booda waraana sadii malee hin qabani jechaa ture. Kana hundumaa asheemdii ta'eetu jara kana wajjiniin kanaa booda hojjechuu hin danda'u jedhee diina wajjiniin Oromoo irratti hojjetamoo namichi kun sammuu isaatu yaadu moo what is wrong with him, Dr. Teesso? Let me put qabsoo kanarratti qabsoo uummata Oromoo irratti namni sacrifice godheera. Ilmaan Oromoo gaaga'ama guddaatu irra ga'eera. Gaaga'amni ilmaan Oromoo irra ga'e kun hunduma keenyaaf wal qixa miti. Ka haadha tokkittiin haati tokkittiin ilma tokkicha qabdu naa gahee guddifadhee naa barate jettu itti dhabdee fi namichi sangaa tokkitti qabu faamilii isaa jalaa itti dhabee fi namni immoo maallaqa miiliyoona tokko qabu miiliyoona tokko keessa birrii 500 dhabee fi tokko miti argite wal qixa miti inni sacrifice gon inni ijoollummaa isaa bosonatti itti fite inni mana barumsaa isaa keessaa dhabe inni kaan immoo dhaqee umrii guutuu achi taa'ee
lola kana keessatti waraana kana ijaaree asiin gahee fi inni asii immoo Ameerikaatii dhaqee immoo salphaadhumatti lola kana irratti gub jedheeruma irra baheeruma kana godhaa jedhe kuni qarree irra dhaabatee komforti zoonii isaa keessaa otoo hin bahin inni akka koo kun tokko miti. Tokko miti suma dhugaati. Warri abbaa gadaa amma abbaa gadaa jennee achi keenya kuni Oromoon kanatu rakkina qaba argite. No nagaa barbaanna malee maaltu jira maali nagaan qawwee malee eessa jira dhagahe namni. Namni kun isa kamidha odeessa nagaa jechuun qawweedhaan ufeeguu jechuudha. Nagaa jechuun hidhatanii yeroo yerootti ilmaan dhufii hidhachiisanii ilmaan dhufii nageenya ufii eegsifachuudha. Bilisummaa ufii eegsifachuudha. Qabeenya ufii eegsifachuudha. Haadha manaa kee mana keessatti ufii kabajaa ofitti godhachuun yoo ati humna qabaattee ofirraa qe'ee tiffatte jara keenya ijoolleen kee karaan ati baate karaan ati irra deebitee galtu nagaadhaan qotisa deemtee qotisarra deebitu qabeenyi si eegu tokko jiraachuutu irra jira. Ka qawwee qabu ka humna qabu si eegu tokko poolisiin jiraachuutu irra jira. Dubbii ati dubbattu duuba. Abbaan manaa fi haati manaa gaafa wal fuudhanii agrimentiin tokko tolchame maaltu jira poolisiin paaworii kan qabu kan mootummaa niwutiraal ta'e anaafis isheefis walqixa kan dhaabbatu yoo tokko balleesse ka adabu qobaatti waan jirudha. Inni qobaatti jiru suni gaafa nu fixa ta'e mataansaa isa yakka hojjetu yoo ta'e ka qobaatti na tiksu godhachuun qabaa jechuudha. Ka qobaatti nagaa naa eegu godhachuutu narra jira jechuudha. Poolisiin biyya sanaa na eegurra darbe anaan na ajjeesa taanaan poolisiin na eegu inni yakkamaa ta'etu poolisiin isa dhugaa ofii koo ittiin qeekoo fi qabeenya koo eeggadhu mirga koo eeggadhu dimokiraasii koo eeggadhu qabaachuun narra jira jechuudha. Gadaan maaliif cabe? Gadaan humni keenya cabnaan waraanni keenya cabnaan siistemni keenya cabe kolonii jala galle beeka. Abboomii namaa jala galle amma kadhaadhaan bilisummaa argachuu barbaannaa jechuudha. Namoonni akkasii yoo jiraatan kaleessa si sobanii qileetti si geessanii kaleessa si sobanii ilmaan kee fixanii kaleessa si sobanii mooraa waraanaa keessaa fuunee militarii keenya fuunee hiikkachiifnee galchinee ijoolleen summii nyaachisanii kaan mana hidhaatti liidarri isaanii karaa irratti du'e amma maaltu jijjiirameetu amma deebi'anii isumayyuu immoo warra hidhamee baheetu nagaa odeessa malee mootummaan immoo nagaan odeessu beekta takkaa hin dhageenye nuti. Takka nagaadhaan rakkina kana fixannaa ummata Oromoo wajjiniin ummanni Oromoo mirga inni kaase gaaffiin suni deebi'uu fi qaba. Waa'een Finfinnee, waa'een abbaa lafaa, waa'een qabeenya abbaa biyyummaa suni mirgi dhala Oromoo deebi'uu qaba. Isaaniitii jedhanii wanni jedhan nageenye ammayyuu militarii maal jedhaman wanni bulchisni. It's a command post. Command post jala jirra ammayyuu jechuudha. Ammayyuu namni keenya har'ayyuu as we speaking jarri kun ammayyuu nama fixaa jiru jechuudha. Kana irratti maal odeessinaree mootummaan waan akkasii jedheen beeku. Isaa teessitti jarri kun maal gochuu dhufan. Durumaaniyyuu hidhaan isaanii hidhaa feekii ture jechuudha. Achumarraan achi keessatti walii galanii bahanii jechuudha. Ani Jawaarfa maaliif araaramanii obbo Baqqalaanfaa abbaan fe'iyyuu maaliif araaramu ilmi Oromoo maaliif araaramee hin jedhan. Araarri isaanii araara haadha Oromoo miti. Inni isaan itti gaaga'amanii fi inni Oromoon itti dhume suni isaan araaramaniiru. Inni miilli cite araarameera, inni qeen irraa gubate araarameera, inni kaasameera. Kaasamuu miti ijoolleen guyyaa tokkotti boollatti dhumani maasgireefii keessatti dhumaa jiran kuni ani attamidha namni keenya kun. Dr. Teessoo akkuma yaadattu gurbaa marroo jedhan kana waraana gadhiisee waraanni meeshaa hiikkachuu qaba jedhee gaafa dubbatu nan yaadadha namichi Jawaar jedhamu kun. Har'a immoo ani Marroos yoo ta'e isa wajjin haasa'uuf qophiidha. Dr. Dabratsiyoon wajjin haasa'uuf qophiidha. Jeneraalota warra Amaaraa wajjin haala duree tokko malee dubbachuuf qophiidha jedhee dubbate Jawaar. Egaa bara darbee
namichi marroon kun nun barbaachisu waraanni nun barbaachisu jedhe amma immoo maal jechuu fi how can he reconcile dur waan jedheef har'a waan jedhe maal jechuudha marroo harka duubaan hidhee abiyyiif kennuuf immoo maalitti dubbachuuf jedheetu marrootiin barbaada Jawaar. Rakkinni keenya anarraa kaasee jechuudha. Yoon ani dogoggora tokko godhee uummata Oromoo gara inni dhumutti gara riyaalistik hin taanetti yoon oofee karaa karan nu baasadhe karaan sun dogoggora ta'e atoobisii sana kan qilee gate sanayyuu karaan suni dogoggora ta'uu isaati mitiire. Namni nama si ajjeesu dhaqxee seeviin gootu argite. Nama obboleessa kee lama sadii ajjeese sana isa seeraan gaafatta malee dhaqxee kottu maaloo haadhoo kona wajjiniin jirta kottu sin fayyisaa jettee wanni hin jettu argite. Nama ammayyuu si ajjeesaa jiru jechuudha. Dogoggorri guddaan kan jiru yoo leadershipiin namni ani visionary dha Oromoo keessaa dhalate ani uummata kana garanni deemutti nan beeka nan baasa jedhee waa dogoggora karaatti agarsiisee karaan sun yoo balaa fideera ta'e deebi'ee ammas karaan biraa nutti agarsiisa ta'e yookaan karaadhuma dogoggoraa sana nutti agarsiisa ta'e uummanni Oromoo mee turi obsi kaleessa inni jette qileetti nu geesse inni amma jettu immoo qileetti nu geessuuf dhiisuu isaa maaliin beekna dura isa kaleessaa sanaaf dhiifama nu gaafatteetta dogoggoree jetteetta dhalli namaan dogoggora well I made a mistake addanarratti rakkoon hojjedhee dhiifama naa godha kana booda garuu inni sun sirrii miti kuni kanadha kana booda kanaan deemna anaafis naa galeera jedheera hin jenne namoonni warri akka itti dogoggoran warri yaada qawwee hiikkachuu kana warri marroo irratti quba qaban warri waraana Oromoo irratti waboo irratti quba qaban kuni sirrii miti warra akkasii haa fixanii warra jedhan suni amma deebi'anii gaabbaniiru. Ammallee isaan matutti jira ammallee pilaan biidhaan nu balleessuuf deemaa jiru. Malee isa kaleessaa sana karaan sun sirrii miti misteekii goone irraa gaafa 91 kuma 20tu qawwee hiikkate galee Oromoo kuma 20 oltu dhume amma kunoo dheengadda kuma meeqa hiikkachiifne nama amma kana dhume gaagama akkasiin sin irraan ga'e leadershipiin koo am sorry namni jedheeru hin jiru. Karaan ani akkasiin jedhe daba qabaati. Daba sana akkasiin mataa gadi qabattan sin godheera akkasiin gowwomtan sin godheera ofii koo gowwomee siniin illee sin gowwomseera karaan sun sirrii miti isa amma kanarraan deemna jedheera hin jenne. Galatoomi Dr. Teessoo waan yaadachiifte ijoollee qawwee Baqqalaaf Jawaar bosona keessa naanna'anii harkaa fudhatanii hiiksisanii deebisan Dabra Zayit immoo Bishooftuutti akka godhanii akka malee cafanii akka bineensaatti ajjeesanii ijoollee woboo tokko na yaadadha. Qawwee lafa keessaniitu mootummaa Abiyyiif kennanii mootummaan Abiyyi lafa teessisee owwaara keessa teessisee sammuusaa akka boofaa qaxaqaxanii itti taphatanii lubbuusaatti ajjeesan. Warra kaan summii nyaachisan. Ijoollee 300,000 eessa akka buute namni beeku hin jiru summii warri nyaatte sun. Jirti moo hin duute moo akkuma godhan sana abiddaan guban ta'ee maal akka godhan namni beeku hin jiru. Kun hunduu kan ta'e dogoggora Jawaarfaa Baqqalaanfaa warri yoggus abbichuu jedhanii sirbaa turan kan godhan irraati jechuudha. Uummata Oromoo nadheen ijoollee haawwan jaarsolii mana keessatti abiddaan gubatan immoo rabbi beeka. Guujii keessatti, Walloo keessatti, Wallagga keessatti, Noorz Shawaa kana keessatti, Gindabarat keessatti. Kana hunda dogoggora kana kan fide gowwummaa ideoloojii kufaa Jawaarfaa gaggeessaa turanidha jechuudha. Uummanni Oromoo akkuma jalqabetti qabsoosaa otoo ciniinnatee itti fufeera ta'ee Abiyyiif harka rukutuu dhiisee mootummaan Abiyyi mootummaa Oromoo miti jedhee otoo
yeggasuma falmiisaa itti fufeera ta'ee gaaga'umsi hammi kun nurra hin ga'u ture. Saba keenya hamma kanaatti Oromiyaa hunda bira ga'anii saba keenya akka salphisanii jechuudha. Kana kan fide gowwummaa, doofummaa jara kanaati. Akkuma ati jetteyyuu kana too iifataman gaafatiin kuni gowwummaa keenya, kuni doofummaa keenya, iifatama nuu godhaa yaa saba keenya, yaa lammii keenya otoo nuun hin jedhiin next phase of misleading strategy gaggeessuu jalqabanii jechuudha. Itoophiyaan keenya kufuuf paartilii qilee buuteetti, paartilii hin buune otoo isheen bahiin wal cinaa abbanni harkisnee keessaa baasuu qabnaa jedhanii ideoloojii sobaa sammuu Oromoo keessa kaa'uuf, abdii sobaa sammuu Oromoo keessa kaa'uuf as ba'anii dhufanii jechuudha. Ani waan jarri kun godhan nan ajaa'ibsiisu because jechootuma isaanii kanaan duraayyuu beekna waan isaan godhan, kaayyoo isaan qaban ni beekna. As long as they get money, they can say anything. Waan barbaadan dubbachuu danda'u. Abbaan fe'e haa du'u, abbaan fe'e haa hidhamu, abbaan fe'e haa saamamu. Isaan gowwaa isaa wajjiniin girrisu yoo qabaatan waan barbaade dubbatanii hayyuu fakkaatanii akkuma re'ee mar'atanii jiraachuu ni danda'u jechuudha. Haa ta'u gaa amma yoo xiqqaate firrisaa kan jalaa hin miidhamne hin jiru. Maatiinsaa kan jalaa hin miidhamne hin jiru. Kan jalaa hin hidhamne hin jiru. Yoo hidhamuullee baate kan jalaa hin saamamne hin jiru. Yoo saamamuurraa baate nagaan bahee nagaa galuu dadhabee sodaan mana isaatti hidhamee kan beela'aa jiru hedduutu jira Oromiyaa keessarra. Kun otoo jiruuti girrisaan isaa wajjin girrisaa ture sun har'as wajjin girrisa moo maal sitti fakkaata? Jarri kun milkoomu miilanaa dhokfatees. Mee ani amma isa wanni sanatti ittan deebi'e isa tokko waa'ee atoobusii sanatti ittan deebi'e. Metaaforiin tokko yoo waa metaaforiin kennamu waan hojjetu ta'uu qaba. Realistic waan ta'e tokko waan sirrii ta'e tokko ta'utu irra jira jechuudha. Itoophiyaa fi baasii sana wal fakkeessuun tasumaa hin danda'amu. Waan hin dandeenyedha. Waan wal hin fakkaanne wal fakkeessuun hin danda'amu. Kanadha waan nuti hubachuun irra jiru. Metaaforiin hojjenne fuune waan hojjetu fakkaata namni keessa isaa hin ilaalu. Inni Biraazil keessatti ta'e, inni Kamboodiyaa keessatti ta'e, inni maal ta'e, asitti ta'e, akkas ta'e wal fakkaate wal hin fakkaatu abada wal hin fakkaatu. Biyyi keenya hanuma keenya rakkoo mataasaa qaba, rakkoo wal hin fakkaanne qaba. Akkaataa itti hiiknu rakkinni biyya sana keessa jiru dawaansaa solushiniinsaa rakkina ummata keenya harka jira. Ummata keenyatu uf harkaa wanni gochuu danda'a malee atoobisiin laga seenuu baate maal ta'e maal jedhanii atoobisii wajjinii waa wal fakkaatu tokko hin qabu. Namni keenya kana beekuutu irra jira. Lammaffaa Jawaarii fi obbo Baqqalaan fa warri hidhamanii hiikaman kuni isaan araaramuu danda'u. Isaan araaraman jechuun rakkoon Oromoo dhume jechuu miti. Isaan mana hidhaatii bahan jechuun rakkoon uummatarraa dhufee rakkoon uummata irratti bu'ee waggaa 100 irra ture kuni wanni jechaa hin jiru jechuudha hojjetu jechuudha. Namni walloo deemee qawwee hiikkadhaa jedhame Oromoo walloo waggaa 400 ol lolaan hamma yoona isheen haftee suni achi keessa jirtu hiikkadhaa jedhe suni piraaktikaalii akkamittiin ta'a. Atoobisii sana wajjiniin maaliin wal arga? Ani wal argu abbaan uf agarsiisu kanaan dura saba keenyatti himneerra sabni keenya abbaa dhaga'ee fi abbaan dhaga'eenye beekna. Gaaga'amatti dhufee fi gaaga'amatti hin dhufne isaanirraa fudhataniiru. Isaanumtu warra shorti memorii jedhanii warra arrabsaa turanii warri kaanii mootummaan warrumti kaaniyyuu forget about that. Oromoon ammallee yoo xinnoo fidanii namaan biraa harkuu jedhan tole jala kaanii yoo ammas inuma elmatu akka sa'aatti gowwomsanii jedhanii yoo itti fufu ta'e abbaan fe'e itti fufu. Waan hin hojjenne tokko garuu ani hojjechuu ilaaluun irra jira. Waraana hin ijaarre ofii isaanii. Suunii tokko baasanii waraana kana hin gargaarre gaafa waraanni kun beelamu. Gaafa waraanni kun dhumuu hinumaayyuu dhaqanii gargaaranii akka inni dhumu gochisiisanii akka nama balleessaa badii qabuutti fudhatanii
Amaarri hidhachuu qaba, Somaaleen hidhachuu qaba, Abaluu hidhachuu qaba jedhanii Oromoon hiikkachuu qaba gaafa jedhan cal jedhanii warra fudhatanii jarri kun argite inni kaan inni hidhata jedhanii itti aanaan namichi dammaqaa jedhan suni amaarri hidhachuu qaba jedhee gadi bahee televizyiinii irratti gaafa dubbatu sana isaanan keenya immoo gaddeebi'anii Oromoon hiikkachuu qaba warri nuun jedhanii kun sammuu maaliiti kun nagaa maali jira inni dhaqee immoo akkamittiin nu fudhata. Fira Oromoo moo diina Oromoo? Kuni maal jechuudha akkamittiin Oromoon kana ofirratti wallaa. Ani karaa nu baasamoo nu baasuu inni jedhu already namni badii balleesse tokko ofiisaa dhiifama gaafachuu ummata misliidii gochuuf tokko sababii isaatiin gaaga'amni dhufe yoo wanni jedhe amma warra diinaa keenyaallee gara warra diina keenya isaanan keenya kana dhiisi isaan dhiisi waan ta'u miti warra diina keenyaatti akeekkachiisa kenna diinni keenya warri afaan keenya dhageessan nu keessa jirtan nu keessa nu wajjiniin jiraattanii wajjiniin dhugnee guddanne isinitti himaa dhagaa. Gumaa nama keenya waggaa 100 namni itti gaafatame hin jiru tokkollee hin jiru. Namni badii kanatti gaafatameeru tokko hin jiru. Gaafa nama ajjeesan Itoophiyaa fanni fayyisna jedhaniitidha. Gaafa nama ajjeesan diina ajjeesnaa jedhaniitidha. Gaallaa gidal jedhaniitidhaan isaan gaallaa gadaa jedhaniitidhaan isaan fokkoran. Isa sanatti namni gaafatameeru hin jiru. Har'a maal taanaan wajjin hin jiraannamoo hin jiraannu inni suni gaaffii biraati. Inni gara fuulduraa keenya wajjiniin abjoonnamoon abjoonnu biyya keenya wajjiniin guddifannamoon guddifannu yuunitii keenya gara fuulduraatti jabeessinee tokkummaa biyya sanaa hin eegnamoon eegnu reconciliation national reconciliation godhannee wajjiniin deemnamoo hin deemnu gaaffii biraati. Inni badii godhe inni Dr. Mararaan Budaa'umaan na'u jedhe sana. Inni suni identify ta'e inni nama fixe suni inni haadha ijoollee boosisee suni inni ulfa ajjeese suni inni ijoollee Oromoo lafarra harkisanii reeffa Oromoo lafarra harkisan suni inni Oromoon akkasittiin maqaa balleessanii ajjeesanii mana irratti guban suni har'a Matakkal keessa jettamoo Horroo keessatti jettamoo Wallagga keessatti jettamoo eessa keessatti jettamoo inni eessa itti gaafatameera. Nam tokko ajaja kenne Karrayyuu keessatti nama nagaa buusu abbaa biyyaa qe'ee abbaa ijoollee abbaa sabaa nama tokko miti nama 10 meeqa warri fixani nam tokko itti gaafatameeru jira. Namni hidhaa galeeru jira seerri tuuni attam taate jedhee namni gaafateeru jira. Otoo maal ta'uuti kanarra darbame har'a dhufanii kaampeenii godhanii maallaqa nu buusaa maalii kana kun maaliin deemaa jira isa kamidhanni haa ta'u warri hidhaman namni nagaa Oromoo barbaadu namni Abdii Raggaasaa ajjeese hidhe I'm sorry namni Baarotumsaa ajjeese namni Abaluun ajjeese siistemni suni inni amma yoonaa akka jawweetti nama keenya liqimsaa jiru inni hidhee irra taa'u kuni namoonni keenya qabsaa'onni Oromoo mana hidhaa keessa jiran kun hiikamaniiru. Politikaan biyya sanaa deebi'ee karaatti deebi'ee oofisiin adda bilisummaa Oromoo haa ta'u oofisiin waajirri adda addaa dhaaba adda addaa ta'ee namni nagaadhaan bahee galuu danda'eera hin dandeenye. Mootummaan suni mataansaa oofishaalii waraanni isaa nama saama. Ammoo antaay maal group jedhanii dhaabaniiti waboo fakkeessanii shurrubbaatti godhanii maal godhanii diraamaa godhanii nuti waboodha jedhanii dhaqanii qawwee qabatanii ummata Oromoo warri isaaman sun dhokatanii halkanii isaan sun identify ta'aniiru inni sun dhaabbateera kana mootummaan akkas jedhee dubbateera nutu qopheesse kana antaay gorilla komaandoo qopheessinee ummata keessa gadhiifne irraa kan jedhu kana isaantu wanni jedhe. Warri faannoo immoo durumaanu turaniiru Oromoo keessatti lafa jala uf ijaaranii warri Oromoo irra naanna'anii afaan Oromoo beekan Oromoo halkan irra nam'anii irra dhangala'anii fixaa jiran suni maal ta'anii isaan eessa dhaqaniitu amma akkamittiin haalli suni
hafee biyyi nagaadhaa koottaa atoobisii harkisaan kun maalirraa dhufe? Mee rabbi sodaadhu waaqayyo sodaadhuuti kuni akkamitti yoo Oromoon kana booda ammas deebi'ee karaa dogoggora sanarra deema ta'e ani nama tokkollee bilee hin godhu. Abiyyiinuu bilee hin godhu maaliifi ummanni sun bilisummaan hin ta'uuf jechuudha. Ummanni sun firii ta'ee argite jiraachuu hin barbaadu jechuudha. Maaliif kaleessa isa guberraa ammas gubachuu barbaada yoo ta'e argite namichi kana maal taate kana abiddan nagu kana abidduma nagu kana okay kaleessa waasi gubuu dagatteeti gaafa lammaffaa si gubuu maal eegdaa gaafa sadaffaa si gubuu maal eegdaa amma arfaffaatti gubachuuf namni abbaan fe'iyyuu kunooti rakkoo Oromoo sittan hima Dr. Tees. Rakkoon Oromoo inni guddaan misunderstanding guddaatu jira. Maaliifi akka Jawaar kana isa waa'ee konkolaataa sana gizee explainii godhu beekessa guddaa siyaasa nama beeku fakkaata namichi kun. Garuu akkuma ati jette konkolaataan suni Itoophiyaa define gochuu hin danda'u har'a. Because Itoophiyaan iddoo Jawaar jedhu kana miti kan jirtu. Isheen sokkitee gajjallaa iddoo keessa baasuu hin dandeenye keessa jirti. Fakkeenyi inni fudhate gaafa Abiyyi aangootti dhufe zabana Hayilamaariyaam Dassaalany sana otoo ta'e yes of course. Uummanni walii galanii tasgabbeessanii biyyi sun gara ta'utti deebisuun ni danda'ama ture. Isumayyuu argineyyuu Abiyyi gizee olii gad naannee salaam madammar jedhee jalqabe sana uummatoonni hedduu addunyaan hunduu shillimaata kana faallee kan argate waan gara sanatti aggaameefidha. Yeggus yes of course konkolaatichi partly hallayyaa keessa jira partly bakkee jira ture. Yeggus gototanii wal gargaaranii keessaa baasuun ni danda'ama ture. Har'a garuu qile jirti. Maaliif qile jirti yoo jette silxee kan caalaa biyyi xiqqaan reejinii xiqqaan hin jiru. Isaanillee mirga isaaniif biyya isaaniif falmachaa jiru jechaadha. Tigraayin deebiftee qaama Itoophiyaa hin godha jechuun abjuu akkamiiti? Abjuu fokkisaa ilaali. Har'a Amaarri mataan isaanii haan isaan Tigraay wajjiniin wal lolaa jiran tarii isaanii bal'ifachuuf kan isaan gumuziin biyyarraa fonqolchanii uummata keenya karaa Matakkal buqqisanii abiddaan gubanii mana irratti gubaa jiran tarii Amaaraa bal'ifachuuf karaa Noorz Shawaa kanas kan gochaa jiran kanumaaf walloo kan lafarraa duguugaa jiran kanumaaf. Kana jechuun Itoophiyaan eenyuyyuu walitti deebisuu hin danda'u jechuudha. Ciccitteetti biyyi sun already. Biyya miti empire suni biyyoota at least biyyoota major sadii already aggaameera. Warri kaanis immoo falmachaa jiru ni falmatu. Affaarillee dabalatee, Sumaalee dabalatee biyya isaanii dhuunfachuuf mirga qabu, tikfachuuf, waraana isaanii ijaarrachuuf, tarii isaanii eeggachuuf, daangaa isaanii kabachiifachuuf mirga qabu jechuudha. Kana jechuun biyyi sun gonkumaa walitti deebi'uu kan hin dandeenye ammayyuu wal faana jirti garuu kufuuf deemti jedhee gizeenni explainii godhu beekessa saayintistii poolitikaa fakkaatee dubbataa jechuudha. That is the problem. Oromoon egaa ati arraba o'uu kee dubbachuu kee nafa dubbachuu kee kana ilaala malee kontentii dubbii kee ilaalu Oromoo. That is the problem. Amma maaltu jira sitti fakkaate? Tokko rakkinni keenyi rakkinni amma metaaforiin jedhame irra deddeebine metaaforiin jedhame suni abbaan fee itti gargaaramuu danda'an. Personally Jawaar maaliif akkas jedhee yookaan Abaluun maaliif akkas jedhee hin jedhan. Isa miti argite. Inni ciccitti jedhamee waggaa meeqa nutti himame suni Dr. Hunde inni nutti himame suni Itoophiyaa waan ciccitu hin jiru lafarra. Waan diigamu hin jiru. Namni exaggerate godheetu dubbata. Balleessuuf waan jedhu exaggerationidha argite. Politically
wanni godhanii atoobisii inni qilee seenu inni maal seenu jedhanii ittiin sammuu namaan wareersanii ittiin xaxan kuni tokko miti. Inni la'arab lishaxuun maalii jedhamus tokko miti. Innumti mataan isaa arabatti nu gurguruu fi maalii dhadhanii nama baay'ee wajjin dibeetii gooneerra baranii hidhaa jirus baranii jirus jechuudha. Kana miti dubbiin jiru argite. Waan itti gurguratanii keessa kaawwatanii galan miti dubbiin dubbii biyyaati. Dubbiin biyyaa kun dinaamizimiin biyya sana political dinaamizimiin biyya sana keessa jiru uummatatu dammaqaa deema. Argite biheerasab inni jedhamu suni biheerasabii fi biheeriin wanni jedha. Biheer inni jedhan suni national warri jedhaman suni nation warri jedhaman suni warra ufiin bulchuu dandahanii dammaqinsa qofaatu addadha. Naannoo afaan wal fakkaatu qabeenya ikoonomiin isaanii hundinuu wal fakkaatee uniquenessii qabaatee isa sana ufiin bulchuu barbaadu. Dammaqinsi suni political consciousnessiin suni maalidha collective right gaafatu argite. Collective rightiin suni gaafatanii mirga waloof afaan keenya biyya abbaa keenya oromummaa lafa keenya eenyu dimokiraasii gaafa jedhani kuni gaaffii walooti. Gaaffii waloo gaafa sana kaasan sana ufiin bulchuu barbaada. Political representative fi barbaadu afaan isaanii ittiin bulchan barbaadu ikoonomii isaanii hegeree isaanii ufii isaanii murteeffachuu barbaadu jechuudha. Argite hegeree isaanii warra murteeffachuu barbaadan keessaa uummanni Oromoo warra dafee gaafate kana keessaa tokkodha amma jechuudha. Warri Tigraay akkas turanii warri Qimaant warri Agaw warri Benishangul akkasitti gaafachaa jiru jechuudha. Oromoon Sidaamaan Sumaaleen hundi isaanii akkasitti ofii isaanii uf bulchuu barbaadu jechuudha. Representative mataa isaanii biyya sana keessatti political system administrative system sana governance sana jijjiiramuu barbaachisa jechuudha. Inni sun tokkummaa diduu tokkummaa ta'uu Itoophiyaa caccabsuu dhiisuu wajjinii wal fakkaachuu danda'uu dhiisa argite. Waanuma irratti inni kaan dhaqeeti amma qeesaa bulchuu dhiise Finfinnee lafa keenyadha. Amboo lafa keenyadha magaala keenyadha Naqamte magaala lafa keenyadha jedha argite uf daangessuu dadhabuun suni humna ittiin uf daangessu godhanii lakki hankee achi jira keenya as jira jedhanii isa sana akkasittiin konfliktii kana furuun otoo danda'amu biyya caccabsuu maali atoobisiin qileeseen waan alle kana keessa galaniiti namni keenya akkan taanetti akkanni political blundering uumamu godhameera jechuudha. Kana keessaa bahuutu irra jira namni keenya. Yoo kana keessaa hin bahu ta'e ammas maraan martoo sana keessaa waan jiru tokko nama keenyatti immoo irra jira. Dhugaa keenya namnu hin beeka. Diinonni keenyas hin beeku. Akka gaariitti beeku wallaalanii miti. Garuu qabeenya keenyatu unu caalaa itti mi'aa. Unu caalaa qabeenya keenyatu lafa keenyatu inni isaan gurguratan dhala isaaniitti dabarsee sooressa ta'anii akka isaan jiraatan isaan godheera. Kana dabarsanii nutti hin kennan. Argite. Kana waan wallaalan miti. Aaree maal gochuu barbaadu? Waggaa 10, waggaa 15, waggaa 20 inni tokko waggaa 7 bitee Xaayituun waggaa maalii Minilik waggaa amma kana bitee Haile Sillaaseen 43 bitee dargiin 17 bitee akkas godhe Abiyyi immoo waggaa 10 kennaa jedheera ittuma fufata akkasitti namni gowwoomuuf jiraate jechuudha. Ishee kana wal harkaa dabarsaa deemu. Humna Oromoo dadhabsiisaa deemu. Kuni jechaan immoo Oromoon ethnic cleansing irratti duwwiinsa sanyii sana liqimsaa gadi cabaa qeensaa gaduma cabaa lafa isaarraa buqqaa deemaa eenyummaan isaa salphachaa deemaa jechuudha. Kana fudhachaa deemna jechuudha. Isarra kana keessa maalinni diinni keenya maal understandii godhaa nuti maal understandii godhaa warri isaanitti gale warri akka zoombii ta'anii isaan jala galan akka warri OPDO fa maal understandii godhuu han jedhu sana waan kana gabaabsine ilaaluun nurra jira. Diinni keenya argitee leenci gaafa kuruphee tokko ari'uuf
fiigaa jiru qeerransi tokko nyaachuu fiiguu akkamitti ilaalaa saayikolojiin isaa maal jedhaa inni jedhu sana ilaaluutu nurra jira jechuudha. Leenci nyaatatutti mul'ata. Nyaata mi'aa tokko keekii jalaa fiigaa jira. Nyaata baay'ee mi'aawu koochee bareedaa jalaa fiigaa jira. Leenci aareeti kuruphee ari'aa jira. Maalumaaf leenci kun nyaanni kun na baqataa jedhee aareetu ari'aa jira. Kurupheen akka ilmoo qabdu, akka isheen rakkattu, akka isheefis lubbuu ta'e, akka isheen jiraachuu barbaaddu tootaalii kana understanding godhu leenci jechuudha. Kana hubachuun nurra jira. Unuu fi jarri nyaata isaanii lafa isaanii maaliif nu jalaa jarri kun mirga isaanii gaafatu maaliif nu dhiisuu malee ijoolleen isaanii jalaa dhumaniiru miidhamaniiru nama jedhu amaaruma tokko warra eliitii warra nafxanyaa tokko jechuu kootu nama warra ordinary amaaraa jechuu koo miti asirratti. Nafxanyaan hundi tokko namni aangoorra jiru Oromoo miidhameera nama jedhu dhageessee beekta. Ummatuma Oromoo keessaa nutu qaqqaanaa dubbanna Oromoo miidhameera jechuufu isaan namumti tokko miidhameera jedhan hin jiru. Min ችግር አለባቸው isaan Itoophiyaa diiguufidha nu jalaa bahuufidha qabeenya keenya Finfinnee nurraa fudhachuufi maalii nurraa fudhachuufi abaluun akkas gochuufi waan jedhu himatu malee Oromoon miidhameera du'eera nam jedhu tokkon argine. Hamma yoonaa tokkon jiru Oromoon kana irratti garaa kutachuu qaba jechuudha. Sirri. Political magaalli xiqqoo biyya sana keessa jiru completely duguugani Wallagga keessaa geessee magaala sana. Oromoon kanarra jiru rakkinni Oromoorra jiru rakkina Oromoorra jiru miti. Naturally consciousnessiin dhala namaa dammaqinsi dhala namaa mirga isaa akka inni gaafatu godhee akka inni qabeenya isaa akka inni ubbulchu akka mirga gaafatu mirga waloo akka inni gaafatu yerootu fide dammaqinsa sanatu fide. Biyya sana keessa sablammiin akkasitti deemaa jira. Biyya sanaaf balaa miti. Fragmentationiin dhufuuf jira. Political poweriin suni centralized inni ta'e ture fragmented ta'ee hundumaaf bulchiisa qe'ee mataasaatti kennuu irra jira. Kanarratti namni keenyi akka biyya diiguutti ilaalamuun irra hin jiru. Sirri Dr. Teessoo dogoggoroonni warri burjaajaan kun ofii isaanii wallaalaa ta'anii arrabni isaanii waan dubbatuuf saba Oromoo sammuu xaxan kuni waan hedduu jedhu isaan waa'ee isaanii haasofnee hin finnu. Ani gaaffii guddaa kan natti ta'e gaagura beekta miti kanniisa. Kanniisni mana qabdi manni ishee yookiin hoolqadhaa yookiin immoo gaagura artifishaalii qophaa'ee fi keessa dammeessiti. Gaagura sana yoo tuqxe kanniisota hedduus faana fiigee sidda. Oromoon garuu mana isaa keessatti otoo ajjeefamuu, otoo saamamuu, otoo ari'atamuu, otoo hidhamuu, qeesaa keessatti diina isaa ofirraa faccifachuuf irree warra murteeffatee bosona gale shororkeessitoota otoo jedhamuu. Maaliif sabni kun hanga har'aatti hadoode? Uummanni guddaan kun biyya isaa qeesaa qofa otoo hin taane impaayiruma sana itti marsee tiksuu uummata danda'u ture. Garuu namoonni akka sammuu xaxa, namoonni akka sobaan Oromoo fakkaatanii dudubbatan, Oromoo confusii godhan, benefit seekers, intermediary ta'anii diinaaf warra ergaman. Kanatu rakkise malee sabni kun ofirraa diina isaa deebisuuf humna gahaa qaba. Otuma qawwee abeeyyuu humna gahaa akka qabu beekamaadha. Isaanis kan sodaatan saba kana kan balaaleffatan humna saba kanaa waan beekaniifidha. Garuu gaafa kufuu isaanii baran, gaafa lolaan akka sabni kun hin mo'amne baran, fakkeenyaaf waraana bilisummaa Oromoo lafarraa xaragna torban tokkotti jedhani ta'uu dide. Torban lamatti xaragna jedhan ta'uu dide. Ji'a tokkotti xaragna jedhan ta'uu dide. Kun hunduu ta'uu didnaa warra sobduu Oromoo fakkaattee saba kana sammuu xaxxu gadi yaasanii amma immoo istiraateejii haaraa nurratti ijaaraa jiru. Sabni keenya akkamitti haa qophaa'u, waraanni keenya akkamitti haa qophaa'u jetta Dr. Teessoo. Maaliifii miilana hamma kana miidhaa hangana gurguddatu kana saba kanarratti already raawwatee jira. Amma immoo the next level will be extremely dangerous.
baay'ee fokkisaa ta'uu danda'a inni miilanaa kun. Sabni kun miilana waraana ciccimte kana bira dhaabbatee daangaasaaf, mirgasaaf, bilisummaasaaf, qabeenyasaaf falmachuu dadhabnaan akkuma Abiyyi jedhe waggaa 1000 garboomuun saba kanaa battaladha jechuudha. Kanaaf akkamitti deebii akkamii kennuu qaba sabni Oromoo? Namoota akka Jawaar konkolaataa harkisuu na gargaaraa wal gargaarree biyya kana ijaarra warra jedhan waan hin taane abdachiisan waan ta'uu hin dandeenye kana fidanii waanuma danda'amu konkolaataa sana itti nam'ine keessa baafna boolla sana keessa jedhee gaafa achi wacu waanuma ta'u realistikii fakkeessanii unrealistic, impossible, completely complicated politics. Eenyuyyuu suphuu, eenyuyyuu walitti deebisuu, eenyuyyuu soroorsuu, eenyuyyuu qajeeshuu kan hin dandeenye kana qajeesha jedhee amma maan naan jedhe naan jettaa kana yaada nan sitti hima. Gurbaa kana gaafa qabsoon saba Oromoo itti cimu Abiyyi faa mana hidhaa gashani. Boorga nama immoo qabsoon kun gaafa irra bulluqee gadi ba'u akkuma Haacaaluu Hundeessaa kan du'u Jawaar faati. Kuni jala sarareen sitti hima jarri naamusa hin qabdu nu fayyadeerallee jedhanii hin jajatan. Qabsoo kana nuu deebiseerallee jedhanii hin jajatanii hin tikfatanii hin kunuunfatanii hin ajjeesu. Maaliif isaan kallattiin isaanii beekamaadha. Waa harkatti gashachuuf siin amma jara wajjiniin gaafa haasoftu yene geetaa maalii jedhanii waaqarra siyaabsisu. Amma waa tokko argatanitti. Garuu wantitti gaafa harkatti qabatan akka namaatti iyyuu sin ilaalan. Kun egaa irra deddeebi'amee arginee jirra. Kun mudata namicha kana. Akkamitti naa qophaa'u sabni kun? Akkamitti immoo warra hin taanee fi haatuuf maaltu fakkaata Dr. Teeks? Kanuma jenneetu haa xumuran marraaf. Baay'ee bareedaadha. Uummanni keenya warri mootummaa kana deeggaraa jiru. Warri bara baraan mootummaan Tigree dhufes ashkaree ta'e, mootummaan Amaaraa dhufes ashkaree ta'e, meentaalii warra ashkaree ta'e saba keenya ficcisiisaa jiru. Kanaaf ani ergaa qaba. Aangoon isaan irra taa'an suni dhala isaaniitti hin darbu. Qananii isaan amma argatan suni garaa isaanii guuttachuu warra itti tolee aangoorra makiinaa gaarii maalii mindaa gaarii qabaachuu malee dhala isaatti hin darbu. Kan dhala isaatti darbu immoo maalidha? Garbummaa, gadaantummaa sanadha. Isa sana dhiisanii waan hegeree boruu isaaniitti bobba'u nurra jira jechuudha. Garaagarummaan nuti qabnu yoo harki diinaa keessaa ba'e waan jabaa miti. Garaagarummaan yaadaas haa ta'u, garaagarummaan karaa biyya sana rakkootti hiikan. Garaagarummaan suni garaagarummaa qawweedhaan hiikamuu miti. Karaa nagaa hiikuu hin dandeenye. Akkatti hiikamudha qaba malee jechuudha. Ani hiikkadhee ati hiikkadhu abaluun namuma kaleessa viiktimii ta'etti quba qabanii mootummaan nama ajjeese, aangawaan nama ajjeese otoo ittiin gaafatamin jawween nama liqimse otoo ammallee liqimsaa jiru kumaatamaan aangoon sun otoo liqimsaa jiru ammallee garuma isa liqimsamutti deebi'anii tasgabbaa jechuun kuni kaleessa inni tasgabbaa jedhe bu'aan finne nama hamma kana ficcisiise gara akkasiitti gaafa deemne ta'e itti gaafatama diina caalaa isintu itti gaafatamuuf deema jechuudha. Maaliif mana kee qe'ee kee obboleessa kee gurgurteetta jechuudha. Etikaalii professionaalis haa ta'u etikaalii haa ta'u sammuun isaanii itti gaafatama qaba. Seera buratti illee itti gaafatama guddaatu isaan irra jira jechuudha. Uummata Oromoo warra qawween hidhannettani warri carraa qabu qawwee hidhachuutu irra jira. Har'as borus har'a ijoollee waggaa 18 guutte waggaa 16 guutteettu manatti itti siina dhaqxee haa hidhattu achitti irra nagaa taati asitti du'u manna gorroo dhiittee mana dhiiftee manatti akka re'ee qalamuurra ilmoo re'ee qalamuurra achi dhaqxee akka hiriyaa isheetti hidhattee namaa baraaru. Ani badeen gara fuulduraatti biyyaaf dabarsaadha dubbi. Yoo har'a nam tokko wareegamee biyya sana eegsise Oromiyaan kabajamtee mirgi Oromoo kan kabajamuu danda'u bilisummaan kan dhufuu danda'u ufiin bulchuun kan dhufuu danda'u
yoo har'a namni wareegamuuf qophii ta'eeru yoo jiraatedha. Biyya sana ijaaruuf biyya taatee ba'uuf mirga dhala namaa mirga bilisa taatee dhalattee akka namaatti qoma dhiibde deemuu kan dandeessu yoo namni har'a wareegamu boruuf warra dhaloota boruuf waaqaa yoo jiraatedha. Kanaachi qabeenya isaa jala fiigaa eenyusaa komfort zoonii isaa keessa taa'ee aangoo isaa maalsaa keessa taa'ee akkasittiin deemuun hin ta'u jechuudha. Karaa biraa uummanni Oromoo warri nagaadhaan qabsaa'an yoo jiraatani warra nagaadhaan qabsaa'an sana ammallee taa'uun irra hin jiru jechuudha. Waraana sana bira dhaabbatanii loluu yoo dadhabani karaa addaa nun saaminaa mootummaan kuni nuti humna qabaannee bosona hin galle humna hin qabnu qe'ee jirra hojjechaa jirra waan mootummaan jedhe hojjechaa jirra nu dhiisaa jedhanii hiriira bahanii mootummaa irratti finciluu qabu jechuudha. Jireenyi suni akkasittiin borus iftaanis saamamaa akkasittiin jiraachuu hin danda'ani jechuudha. Waan hin cinne tokko keessa waan hin dhumne tokko keessa abjuu hamaa keessa nama jiruun yoo abjuu hamaa sana keessa ka'i jettee dhiittee yoo dammaqsite malee yoo dhumachi keessa teessee yaa waaqayyo namicha kana abjuu hamaa keessaa kaase yoo jette ittuma abjuu hamaa keessa taa'ee abjuu hamaa abjoochaa jira jechuudha. Waan kana hubachuutu nurra jira jechuudha. Diduu qofaatu nu baasa. Mootummaa kana jibbeera uummanni keenya hin beeka. Uummanni Oromoo baay'inni isaa suni akka qawweetti itti fayyadamuutu irra jira. Weaponized gochuutu nurra jira. Qabeenya keenya weaponized gochuutu nurra jira. Baay'ina keenya akkas gochuutu nurra jira. Kadhaadhaan wanti nurraa dhaabbatu tokko hin jiru jechuudha. Otoo dhuguma dhaqnee Baahirdaar keessa, Baahirdaar miti. Dabra Birhaan keessa biyyi suni tokkummaan nurra jiru qe'ee keenya irratti labsamee jira. Dabra Birhaan lafa Oromoo turte beeki. Ankobar lafa Oromoo ture. Achi keessaa Oromoon gowwaan tokko mana qabu hin jiru. Gowwaan tokko suuqii qabu hin jiru. Isaantu as keessaa dhufe Shanoo keessaa qaba. Isaantu dhufe as keessaa Finfinnee keessaa qaba. Isaantu dhufe as Boorana keessaa Goda keessa gadi deemanii yookaan Walloo keessaa yookaan Wallagga keessaa lafa qabu isaan. Mana qabu jireenya qabu. Nuti garuu Dabra Birhaan keessaa mana tokko hin qabnu gowwaan tokko hin jiru. Kanatti attamitti wal qixxoomni dhufu. Maqalee dhiisi, Eertiraa dhiisi, isa fagoo dhiisi. Warri Eertiraa dhufanii qabeenya lafa keenya irraa qabu. Lafeenya keenya gurgurachaa jiru. Lafee keenya gurgurachaa jiru diiganii. So kana Oromoon hamma yoomitti gabroome, hamma yoomitti gowwome, doofome akkasitti hafuufi hin beekone. Uummata daallee kana ka'uu qaba. Oromoon ka'uu qaba warri ka'e. Akka jabina isaanii argineerra warra akka isaan lolachaa jiran beekna. Oromoon akka inni goota ta'e hin beekna. Daalleen nu keessa jirtu garuu jirti. Isheen suni hamma dammaqxutti hin eegnu deemnee loluu yookaan isa loluu sappoortii gochuu yookaan immoo ofii keenya deemnee qawwee qabannee hidhannee egeree keenyaa fi qe'ee keenya dhaloota dhuftuuf dabarsuutu danda'u nurra jiran jedha. Ani kan warratan xumuradha. Hedduu galatoomi Dr. Teessoo dhaggeeffattoota keenyaa egaa qabsoon Oromoo nyaapota bifa jijjiirrattee nutti deddeebitu hedduu waan qabnuuf qabsoon keenyi bilisoomuu geenyee nu jalaa gatata. Kuni maalirraa ka'e yoo jettanii diina keenyatu jabaa ta'ee otoo hin taane there is a maximum ignorance. The vicious cycle of ignorance. Nu keessuma ta'anii beekaa fakkaatanii afaan mi'eeffatanii saba keenya karaarraa warra jajallisantu jira. Kanaaf isaan irratti dammaquu nu barbaachisa. Diina keenya qofa otoo hin taane nu fakkaatanii qabsoo keenya micciiranii diina harka diinaa jala warra gashantu nu rakkise. Kanaaf har'a ergaa nuti isinitti himnu kuni barbaachisaa. Lubbuu kumaatamaan gaaga'amuu malu oolchuuf qabsoon saba Oromoo haala addaan itti deemuu qaba malee gowwoonni kaleessa qonxoxamanii garafamanii kosii keessatti hidhamanii waggaa tokko achi keessatti waadaa galanii gadi ba'anii biyyi kana wajjin ijaarraa biyyi kana wajjiniin dachee keessaa baafna jedhanii nurratti xibaaran kuni har'as faayidaa nuu fiduuf otoo hin taane gaaga'ama lubbuu ilmaan Oromoo hedduu
itti aggaame waan jiruuf kan irratti dammaquu nu barbaachisa. Sabni keenya gowwummaa kanaan dura gaaga'amoota hedduu irraan nu ga'e, kufaatii fokkisaa irraan nu ga'e kanatti deebinee itti kufna taanaan har'as salphina guddaa. Sabni keenya saba guddaa ta'ee otoo jiru salphatee jira. Sabni keenya saba guddaa ta'ee otoo jiru saamamee jira. Qabeenya guddaa otoo qabaatee jiru beela'aa jira, rakkataa jira, gadadoo keessa jira. Sabni keenya lafa bal'aa qe'ee akaakileessaa abaabileessaa otoo qabu irra nagaan jiraachuu dadhabee baqataa jira. Kuni salphina guddaadha saba Oromoo. Inni hidhate Oromiyaa keessa akka barbaadetti iddoo barbaade deemee ajjeesa, iddoo barbaade deemee hidha, iddoo barbaade deemee waan barbaade godhaa jechuudha. Inni harka qullaa ta'e garuu kunoo victimized ta'ee manni irratti gubata, gadi ba'ee qotachuu hin danda'u, daldalachuu hin danda'u, barachuu hin danda'u. Kuni salphina guddaadha. Kanaaf har'as borus waan nuti jennu waraana keessan cinaa dhaabbachuu malee furmaanni tokkoyyuu hin jiru. Sabni Oromoo fira tokkoyyuu hin qabu. Warri afaan mi'aawu fira Oromoo miti. Isaan garaan isaanii guunnaan waan isaan barbaadan argannaan hundumniyyuu bilisoomneera jedhanii geeraruu jalqabu. Sabni Oromoo otoo du'u qawween hin barbaachisu nagaa buusnaa. Warri kaan otoo qawwee hidhannee ajjeefna jedhanii warri keenya immoo qawwee deebisnee hidhamnaa jechaa turan. Ofii isaanis hidhamanii har'as deebi'anii hidhaa kan biraaf immoo saba Oromoo qopheessaa jiru jechuudha. Kanaaf furmaanni jiru warra xibaaru kana rejecti godha. Afaan oqqaniif beekaa miti jedhu. Waan fakkeenya babbareedaa fakkaatu fudhatanii dubbataniif siyaasa beeku miti jedhu. Siyaasa otoo beekanii siyaasa isuma wacaniifiif sana jalatti hin miidhamani. Waggaa tokko hin garafamani. Waggaa tokko hin himani. Qilinxootti hin ergaman turan. Kanaaf jarri kuni dhukkuba sammuu qabu waan ta'eef adaraa amantiirraa fagaadhaa, gandummaarraa fagaadhaa, waliin qoodiinaa, tokkummaa saba keenyaa eegaa. Garuu warra dogoggoran as individual reject godhaa. Ergaa nuti qabnu kanaa har'aaf isinitti deebinaa ulfaadhaa galatooma. Dr. Teessoo hedduu galatoomatillee. Galatoomaayee. About the walk the abaleta, the Kajaka, the Devabeta, the Kajakamara, the Habarbadeta, Abdu Itirabu, Wombina Tabaka, Udu Itirabu, Radana Tabaka, Wabuki, Waboka Pamurga, the Kesadema, Sodani, Udu Itirabu, Radana Tabaka, Ita ke sadema isodane